Har'a seenaa dubartii dargaggeettii tokko karaa nama nyaatu tokko isinitti himuu fi hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na faana bu'aa. Dubartiin kun maqaan ishee Nafiisaa jedhama. Nafiisaan dubartii gaarii hojii jal'inna irraa fagaattee hojii quraanaa jaalattuudha. Hizbii fi jireenya ishii keessatti harka keessummaa hodhaa fi hodhiinsa uffataatiin geggeessuu turte. Garuu erga duutee booda waan qabrii ishee keessatti mul'ateen namoonni naannoo sana hundi rifatan. Maaliif dubartiin gaariin kun qabrii keessatti rakkoo akkasii keessa seente jechuun gaafatan. Haqni dhokatee maal ture? Deebiin isaa waan namni hedduun waan xiqqoo qofa jedhee ilaalu tokko keessa dhokatee ture. Mee seenaa kana hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu wajjin turaatii hanga dhumaatti nu waliin dhageeffadha. Nafiisaan dubartii hiikkaa jireenya ishee hojii irratti ijaarteedha. Nafiisaan biyya Paakistaan magaalaa irraa fagaattee bakka tokko keessatti haadha ishee waliin jiraataa turte. Abbaan ishee yeroo duraa du'ee ture. Haati ishee intala ishee akka rakkoo jireenyaa keessatti hin kufneef jabaattee guddiste. Nafiisaan quraana barattee haafiza quraanaa taate. Garuu quraana qofa osoo hin taane hojii illee inni hojjetti turte. Uffata hodhuu fi tolchuu baay'ee sirriitti beektii turte. Namoonni naannoo sanaa hedduun uffata isaanii ishee biratti geessanii seeraan kabajaa fi jaalalaan hodhisiifatu turan. Kafaltiin ishee madaalawaa ture. Hojii ishee qulqulluu fi bareedaa ture. Namoonni naannoo sanaa guutuun isii dinqisiifataa turan. Nafiisaan garuu mallaqa argachuu qofa waan hundumaa gochuu nama hin dandeenye ture. Guyyaa tokko dubartoonni lama gara isheetti dhufanii uffata keenya nuuf hodhii jedhanii ishee gaafatan. Nafiisaan uffata isaanii ilaaluun akkana jetteen, uffanni isin gaafattan qaama baay'ee mul'isa. Ani uffata akkanaa hodhuu hin danda'u jetteen. Dubartoonni sunis kadhatanii mallaqa dabalataa siif kennina, kafaltii kee illee ni daballaa, mee nuuf hodhii nuuf hojjedhu piliis jechuudhaan gaafatan. Garuu Nafiisaan ni didde. Ani waan amantii fi safuu koo faallessu hojjechuu hin danda'u. Mallaqni guddaan illee murtoo ishee hin jijjiirre. Haati ishee dubartoota sanaaf dhiifama gaafatte. Maaliif mallaqa diddaa jetteen. Dubartoonni sun erga deemanii booda haati Nafiisaa intala ishee gaafatte. Yaa intala koo maaliif hojii kana diddee? Mallaqa gaarii argachuu dandeenya turte bar jetteen. Nafiisaanis akkana jettee deebisteef. Haadha koo ani uffata qaama namaa sirriitti hin haguugne hodhuu hin danda'u. Mallaqaaf jedhee waan ani dogoggora jedhee amanu hojjechuu hin barbaadu. Haati ishee intala isheetti boontee Nafiisaan hojii isheetti fufte. Yeroo booda haati ishee nama gaarii tokko argattee Nafiisaa itti heerumsiifatte. Abbaan manaa ishee nama hiyyeessa ture. Garuu Nafiisaan baay'ee kabajaa ture. Jireenyi isaanii salphaa ture. Erga heerumtee booda rakkoon mallaqaa isaan mudatee abbaan manaa Nafiisaa hojii isaa dhabee ture. Nafiisaan waggoota muraasaan booda erga ulfaa'uu jalqabdee, haa ta'u malee rakkoo jireenyaa kana keessatti illee hojii hodhaa ishee hin dhiifne. Hojii hojjechuun maatii ishee gargaaruu irratti itti fufte. Yeroo tokko illee abbaan manaa ishee hojii dhabuu isaatiin gaddaa ture. Nafiisaa yeroo tokko sababa dhiphinnaa fi rakkoo mallaqaatiin irratti dheekkamaa turte. Garuu inni hojii argachuuf carraaqqii isaa ittuma fufe. Dhumarratti intalli isaanii tokko dhalattee maatiin suni gammadee. Garuu jireenya isaanii ammas salphaa